walaloo biyya ormaa yaa jiruu biyya bakaa yaa jiruu biyya bakaa hoggaa biyya irraa baane kaanis bishaan baarii nyaatamne warri haf yaman yaman keessatti akka bineensaatti rasaasa waadan achirraa taaribas seenne kunis daangaa irra የሳውዲ አረቢያ ደንበር ላይ ነው እንደዚህ የሚሰራኝ ቦምቢን ዋdan daangaa seenne boombiin wadan kaan rasaasaan dhumanne hangi tokko seenne gaara suudii hangi tokko seenne gaara suudii kaan beelaan dhumanne kaan bineensa lafa irra loohuun hiddamne dhuman kaanis bineensa lafa irra loohuun hiddamne dhuman warri kana hunda keessa dabarree as geenye dalagaa barbaannee kaan re'ee fi hoolaa tiksuuf sen kaan re'ee fi hoolaa tiksuuf sen dalagaa re'ee fi hoolaa tiksuuf jennee aduu fi qabbanaan waadan aduu fi qabbanaan waadan kaan gaala jala barhaa suudii keessatti aduun gubachaa ool kaan maziraa keessatti timiraa fi timaamtim irra rarra'aa ool aduu fi qabbanaan waadamaa ool maaluma badiin keenya nutuu isaaniif hojjennu kana hunda obsinee yoo nu arkan akka bineensaa nu ari'an yoo nu arkan akka bineensaa nu ari'an yaa jiruu biyya ormaa ukaaji ta'an namaa uchi jau kana hunda dandeenyee hoggaa dalagan hojii irraa nu qabanii mana hidhaa nu geessan hojii irraa nu qabanii mana hidhaa nu geessan yoo nu hidhan akka bineensaa walirra nu naqan dhukkubaan nu feqan kaan ni cittaa'u kaan kufaan qaba kana hunda obsinee kaanis mana hidhaa dhumata kaanis mana hidhaa dhumata eenyu ol garagalee nu laala mootummaas waan qabu kana hunda dandeenyee as geenye tallaajaa biyya arabaa keessatti awwaalcha dhabnee amataa gadaa achumatti qaljoofne osoo afaan qabaatee dubbatee tallaajaan arabaa osoo afaan qabaatee dubbatee manni biyya arabaa osoo afaan qabaatee dubbatee manni hidhaa biyya arabaa keessatti Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee miidhama keessattuu biyya Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee miidhama inshallah kana hunda dandeenye as geenye yaa rabbi hayzan baas yaa rabbi hayzan baas